Maskii mangee jaalalleen ishee isa dhugaa eenyu akka ta'e beeksistee jirti. Kanaan duratti miidiyaalee garaa irratti jaalallee qabaachuu ishee haa dubbattu malee eenyu akka ta'e ifatti baastee hin dubbanne ture. Amma garuu jaalalleen ishee eenyu akka ta'e ifatti baastee beeksistee jirti. Dhimma kana irrattii fi dhimmoota biroo waa'ee maskii irratti bal'inaan isiniif qabadhee dhufeera. Amma qophii keenya dhumaatti nu waliin tura. Akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii kooti. Ana Suraafeliidha. Warreen chaanaalii Oromoo jedhu kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun odeeffannoo baay'ee isin fayyadan wantoota addunyaa kana irratti uumaman gochoota ajaa'ibsiisoo, rifachiisoo fi wantoota dhugaa manuuf nama rakkisan akkasumas wantoota isin bohaarsan viidiyoodhaan bal'inaan ni argattu. Akkasumas viidiyoo kana yoo isinitti tole like gochuun yaadaa fi wanta sirreeffachuu qabnu yoo jiraate immoo koomentii irratti nuuf barreessuu dandeessu. Amma kallattiidhumaan gara qophii koo isiniif qabadhee dhufeettiin darba. Amma qophii keenya dhumaatti waliin tura. Warreen maskii hin beekneef maqaan ishee guutuun Maskaram Mangistuu jedhamti. Jalqaba irratti kan isheen beekamtii argachuu dandeesse TikTokidhaan yeroo ta'u, iddoon isheen itti dhalattee guddatte immoo Booranaa Yaaballoottidha. Haga kutaa 12ttis barumsa ishee achumatti akka barattee fixxee fi Yuunivarsiitii Maqaleetti immoo sooshiyooloojii barattee eebbifamuu dandeesseetti. Maskiin barumsa isheetti cimtu haa taatu malee yeroo yuunivarsiitii barachaa turte kanatti yeroo cimaa akka dabarsite ni dubbatti. Maskiin sooshiyooloojiidhaan haa eebbifamtu malee ogummaa maarketingiitiin dhaabbata tokko keessatti ramadamtee hojjechaa turte. የት ነበር የተቀጠርሽ? ጌቱ ኮመርሻል ላይ ማርኬቲንግ ማናጀር ሆኜ ሰርቼ ነበር። ማርኬቲንግ ማናጀር? እና በዛው ሶሺዮሎጂ ነው ክላስ የጨረስኩት መቀሌ ዩኒቨርሲቲ። ሶሺዮሎጂ ተምራ ብቸኛዋ ማርኬቲንግ ማናጀር የሆነችው ተስጦይን ሳየው ተሰጥኦሽን ስታዩ ስገመግሚው ወደ ማርኬተር የመሆን እንትኔ በጣም ሃይ ነውና Maskiin hojiidhaaf jaalalli isheen qabduu fi of jijjiiruu akka qabdu akkasumas hojii kamiyyuu jaallachuu fi hojii kamiyyuu akka hojjedhu kan barsiise akka kooti jettee dubbatti. Yeroo ijoollummaa isheetii jalqabdee akka ishee wajjin akka jiraachaa turtee fi farsoo, araqee, bordee akka baasaa turanii fi akkasumallee hojiiwwan biroos akka hojjettee guddatte maskiin ni himti. መስኪ ማን ነበረች? ምን አይተሽ ነበረች? ዊ ላይክ አሁን ለሚያውቁኝ ሰዎች ግራ ሊገባቸው ይችላል እውነት ለመናገር ማለት ነው። አስተዳደጌ አሁን ከምታየው ካራክተር በጭራሽ የራቀ ነው። ማለት የራቀስ አያቴ ቤት ነው ያደግኩት። አያቴ ጋር ያደግኩት ያትልሽ ቅምጥል ነው ይባላል። ዊ አያቴ አልቀበጥኩም ይወዱኝ ነበር። የስለት ልጅ ነኝ። ፈልገው ነው ያገኙኝ። እውነት የስለት ልጅ ነኝ እና የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ብቸኛም ሴት ነኝ። አንድ ወንድም ነው ያለኝ። ስራን በደንብ እየሰራሁኝ ነው ያደግኩት እና ዶሮ ምናምን በጣም ልጅ ያለው ነው አያቴ አስተማረችኝ። ዶሮ፣ እንጀራ፣ ሁሉንም ነገርና ብቸኛ ሴትም ስለነበርኩ ይሄ ነው ባል ነገር የለም። መስራት ግዴታዬ ነበር፣ እሰራለሁኝ። ግን አያቴን በጣም ስለምወዳት እሷን ማገዝም ሆነ ከሷ ጋር መስራት ደስ እያለኝ የማደርገው ነገር ነውና እናቴን አልፈልግም ብዬ አስቸግሬ ከቤት እንደወጣሁ ተነግሮኛል። አያቴን በጣም ነበር የምወዳትና እሷ ጋር መኖር ጀመርኩኝ። ግን እሷ ጋር ስኖር ማለት ነው ያልሰራሁት ስራ የለም። ለምሳሌ ከአያቴ ጋር ጠጅ ሰርተናል። ጠጅ ሸጥ ነበር። በእውነት ቦርዴ መባላል። ቦርዴ እኛ አካባቢ ይታወቃል። ቦርዴ ሽታ ቦረና አረቄ ያልሸጥነው ነገር የለምና ስራን በደንብ እየሰራሁኝ ነው ያደግኩት እና ዶሮ ምናምን በጣም ልጅ ያለው ነው አያቴ አስተማረችኝ። ዶሮ፣ እንጀራ፣ ሁሉንም ነገርና ብቸኛ ሴትም ስለነበርኩ ይሄ ነው ባል ነገር የለም። መስራት ግዴታዬ ነበር፣ እሰራለሁኝ። ግን አያቴን በጣም ስለምወዳት እሷን ማገዝም ሆነ ከሷ ጋር መስራት ደስ እያለኝ የማደርገው ነገር ነውና አሁን ለሚያይ ሰው ሚዲያ ላይ ዝም ብለህ እኔም እንደዛ ነው የሚመስለኝ። ቀበጥ አይደለም ቀበጥ እንኳን ቦርዴ አስተዳደጌ ከሀስ ከፈስ ነግረህ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኛ አካባቢ ይሄ እንትን አይታወቅም ነበር፣ ቀለም ምናምን አይታወቅም ነበርና የቤት ቀለም ነው ከእንትን እየቆፈረን ነው የምናስተካክለው። ቤት እንትን ስናጸዳ ምናምን የነበረው በከብት ምናምን ነገር ነበር። እኔ ሳጸዳ የነበረውና አስታውሳለሁ። ሁሌ ጣም ማለት ፈልገን ያደረግነው ነገር ነው። ስራ ምን እንደሆነ እያየው ያደኩ ሰው ነኝና
Demu gobezni sitwari bazawi. Thank you. Yeroo ammaa kanattis miidiyaalee garaa illee fayyadamuun beeksisaalee adda addaa hojjechaa jirti. Keessattuu immoo faaya Feenet diizaayinii jedhamu Feenet Indaaleetiin kan dhiyaatu piroomoot gochuun ambaasaaderii ta'uudhaan hojjechaa jirti. Baay'ee amanamtuu fi gara laaftuu kan taate Maskiin yeroo baay'ee jaalalleen kee eenyu gaaffii jedhu irra deddeebiidhaan kan gaafatamtu yeroo ta'u isheenis yeroo ammaa kanatti deebii kennitee jirti. Kanarraan kan hafes oduulee sobaa tokko akka dhugaarraa fagaatan dubbattee turte. Keessattuu akkuma armaan olitti isinitti hime beeksisa diizaayinii uffataa yeroo hojjechaa turte suuraa Dr. Naafiyaad faana kaatee fudhachuudhaan wal kaadhimatan oduun jedhu akka soba ta'ee fi akkasumas daansilee Maskiin tiiktookii ishee irratti gadhiistu namoota tokko kan dubbachiisedha. Mee daansilee ishee fi deebii isheen kennite ilaallee walitti deebina. Touch it, shut up and bend over. Let your back do the talking over. So back up. So let me put that ring on your finger. I know you love me, and I love you too. You said then I'm loving your that you wanna dance now. I know that you wanna dance now conmigo. Claro que no tanto, hey, ያው በክፋት አልወስደውም ስድቡንም ምክንያቱም ኬር ስለሚያደርጉ ነው ብዬ ነው የማስበውና በጣም ነው የማመሰግነው። ያስተካክለኝ ይሆናል ግን ደግሞ እኔ እስከማውቀው ድረስ ያን ያህል መጥፎ ነገር ሰርቻለሁ አይደለም። ምክንያቱም ዳንስ ነው። ዳንስ ደግሞ እኔ ጀስት በሚመቸኝና በምፈልገው መልኩ ነው የሰራሁትና ተቀብያለሁ። ግን አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ነገር ሰውን ለማስተማር ለመምከር መጥፎ ነገር ኦር ስድብ መጠቀም የለብንም። እንደ አስተያየት መናገር የሚፈልገው ነገር መናገር እንችላለን። በተረፈ ግን ቲክቶክ ጀስት ፎር ፈን ማንም ሰው ፎር ፈን የሚጠቀመው ነገር ነው። እኔ አትርፌበት ወይም ደግሞ ትልቅ እንትን ነው አይደለም። ሰው አደባባይ ኢንተርቴይንመንት irrattis namicha Abrahaam jedhamu faana dhiyaate irratti ololli tokko akka irratti kaafame walitti dhufeenya tokkollee akka hin qabne dubbattee jirti. Jaalallee koo guyyaa tokkoon wal isin barsiisa jettee jaallattoota isheef himtee turte. Ammas guyyichi ga'ee Maskiin jaalallee ishee kara fuulduraa ifatti baastee jirti. Eenyu gaaffii jedhuuf immoo jaalalleen Maskiin Muleer West jedhama. Facebook irrattis yeroo guyyaa dhaloota isaa baga dhalatte jettee kallattiidhaan dabarsitee turte. Innillee galatoomii haadha warraa koo jechuun deebiseefii ture. Akkasumallee Facebook irratti lammaan isaaniitu waan baay'ee gadi lakkisaa jiru. Jaalalli keessan eebbifamaa fi nagaan akka isiniif baay'atu isiniif hawwina. Maskiin waan hordoftootaa fi jaallattoota hedduu qabduufillee namoota biroof akka fakkeenya taatuu fi hojiilee kee gaggaarii illee akka itti fuftu kabajaan si gaafanna. Kanaan durallee wanta Booranaatti mudate waliin ta'uudhaan hojiin isin hojjettan baay'ee kan namatti toludha. Muleer West eenyu akka ta'e mee waa'ee isaa tokko daawwannee walitti deebina. Maqaan koo Mulee Tasfaayee yookaan Muleer West jedhama. Kan inni dhalatee guddate Wallagga Lixaatti
ogummaan koo immoo markaba yookaan doonii irratti hoogganaa mana mootaraa yookaan chief injiinarii ta'edha kan inni hojjechaa jiru. Dhaabbanni keenya yookaan meen kaampaaniin keenya kan inni argamu biyya Raashiyaa magaalaa Moskoottidha. Garuu yeroodhaa fi markaba inni hojjechaa jiru kana kan kireeffatee jiru dhaabbata Sieg jedhamu kan biyya Singaappooritti argamudha. Hojii kana erga eegalee almost amma waggaa 4 qabatee jira. Hojii kana immoo kan hin seene maariin saayinsii baradhee ejentoonni dhaabbata markabaa fi hojjettoota markabaa wal agarsiisan jiru. Kaffaltiin irraa eegamu komishinii isaaniif kaffaleen kan inni hojii kana keessa gale. Hojiin kun baay'ee disipiliinii barbaada. Amala ofii abbaan of keessatti qabateedha kan hojii kana hojjetu. Kana jechuun ekskizii kamillee hin qabu. Badii itti balleessitu daayirektii hojiirraa si haarisiisa. Sababni isaa galaana marfamnee jirra. Badii nama tokkootiin balaa guddaan hojjettoota markabaas ta'e markabicharraan ga'uu danda'a. Kanaaf yeroo hundumaa responsibilii ta'uu qabda. Yeroo hundumaa aktiivii konsheesii ta'uu qabda hojii irratti. Naa hojii biraarraa kan adda isa godhu disipiliinii isaa jedhee yaada. Hojii kana irratti mudannoo adda addaan qaba. Isaan keessaa garuu kan na gaddisiisee fi kan keessa koo madeessee darbe hojii kana irratti jirudha kan haati koo boqottee. Haati koo boqottees illee boqochuus akkaataan itti dhagee baay'ee nama madeessa. Kana jechuun guyyaa guutuu hojiirra oolee baay'ee dadhabee dhufe guyyaa yeroon bilbila koo banee ergaa gabaabaa yookaan miseejii keessa galee ilaalu mulla rakkam nagaa keedhaa jajjabina siif hawwaa haadha keetiif immoo jannata hawwaa ergaa jedhudha kan inni argee amanuu hin dandeenye. Sababni isaa maatiin waan natti himan tokko hin qabanii hundumtu nagaa akka ta'edha kan hin beeku. Isarrattis immoo karaa adda addaatiin yoo bilbilsiise illee hundumtuu bilbila isaanii cufanii turanii. Sababni isaa an dhageenyaanii haala ammaa keessa kan galu waan beekaniif natti himuu hin barbaanne hundumtuu na dhoksee bilbila cufatee ture. Mudannoo sana yoo illee hin dagadhu. Mudannoo baay'ee nama madeessee darbe waan ta'eef jechuudha. Jireenya galaanarraa wanta jaalladhu waan baay'een jiru. Fakkeenyaaf hojjettoota kutannoo isaan hojiidhaaf qabanii kan ilaaltu gaafa ilaaltu jaalala hojjettoota gidduu jiru, sooshaal laayifii markabarra jiru, akkasumas immoo tasgabbii jiru gaafa ilaaltu jireenya galaanarraa wanta filattu waan tokko jiru. Wanti filannoo ta'inaan garuu dirqama jireenya lafarraa filatta. Sababni isaa jireenyi kee akkasitti ittiin fufu. Sababni isaa borii maatii horachuu dandeessa, ijoollee waan adda akkasii dhufuu waan danda'aniif kanaaf filannoo ta'an jireenya lafarraa filadha. Dargaggoonni hard workeriin jiru kan formulaan jireenyaa isaaniif galtee jireenya isaanii borii jijjiiruudhaaf tattaafatan jiru. Akkasumas immoo dargaggoonni yeroo isaanii fi enerjii isaanii wantoota hin taane irratti dabarsan jiru. Kan isaan gorsuu barbaadu qabsoon hunda caaltu jireenya ofii mo'achuudha. Kanaaf enerjii keenya, beekumsaaf dandeettii keenya hundumaa jireenya keenya borii jijjiiruudhaaf fi isarratti investii gochuun jedha. Qophiin har'a isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Warri chaanaalii keenya Ororimoo jedhu kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Haga viidiyoo biraatiin wal agarrutti iddoo jirtanitti hundi keessanuu nagaa naaf ta'a.